Dhugaatiin kun kan Haayidii yoo ta'u, imala gara mootummaa Waaqayyoo kitaaba jedhuun hin beekama. Dhugaatii ishee kanarratti Iyyasuus Kiristoos argattee mootummaa Waaqayyoo irratti waan bareeduu fi waan isheen argite nuuf qooddeerti. Isarra kan darbees jaalalli Waaqayyoo Abbaa hagam jabaa fi bal'aa akka ta'e nuuf qooddi. Imala ishee irrattis Waaqayyo akka nama hin gannee fi imala jireenyaa keenya keessatti akka nu waliin jiru nuuf qooddi. Yeroo dhugaatii kana dhaggeeffattanitti inni isin jajjabeessu akka isin waliin jiru akka yaaddan hin barbaanne. Dhugaatii Haayidii asumarraa eegaluudhaan akka dhaggeeffattaniif isiniif dhiyeessineerra. Turtii gaarii. Beeksistuun sagantichaa Raalaa Waastan akkas jechuudhaan dhaggeeffattoota isheetiif sagantaa hin banti. Ever wonder if there's life after death? Joining me now is near-death. Nu keessaa nama meeqadha du'a booddee jireenyi jiraayii jennee kan gaafannu. Garam akka deemnus hagam keenyatu beeka. Keessummaan har'a isiniif dhiyeesse Haayidii Bahar jedhamti. Haayidiin kitaaba wanta mootummaa Waaqayyoo keessatti argee jedhu qabdi. Seensa kitaabichaa keessattis akkas jedha. Guyyaan itti du'ee fi guyyaan Iyyasuus waliin itti wal bare yeroon deebi'uttis akka haaraatti guyyaan itti deebi'e jedha. Haayidii baga nagaan dhufte. Seenaa kee xiqqeessees beekeera. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibu qabdi. Seenaa kee jalqabarraa eegaluudhaan nuuf qoodda. Du'a waliin wal arguun maal fakkaata ture? Akkan dhagayetti yoo ta'e daa'ima waggaa 18 yeroo turteettidha. Wanti kun sirratti kan raawwate. Obboleettii kee waliinis farda garmaamsisuurraa akka turtan nan beeka. Seenaa guutuu isaa afaan keetirraa haa dhageenyu. Haayidiinis itti fufte. Jalqabarra kan ta'e akkas ture. Anii fi obboleettiin koo faradoo garmaamsisaa otoo jirru fardiin ani gulufsiisaa ture sun akka tasaa dammaqxee rifachuudhaan miila ishee lamaaniin irra keessa ol dhaabatte. Yeroo kanattis ani irraa mucucaadhee lafarratti gadi kufe. Ergan kufee booddees of wallaalee haalan hin eeginiin lubbuu kootiin foon koo keessaa bahee ilaaluun eegale. Iddoo ol ka'aa seentimeetira 20 ol ta'urraa gadi jedhee yeroon of ilaalutti dugda kootiin ciisee kufeen jira. Lubbuun kootis akka baatee fi akkan du'een beeksisaa ture. Baay'een gaddes. Sababni isaas obboleewwan koo iddoo sanarra waan turanii fi qaama koo isa du'ee jiru sana yeroo arganitti maaltu itti dhagahama jedhee yaaduudhaan karaa gateettii koo mirgaatiin ifni warqee fakkaatu tokko yeroo ifuun arge. Gara mirga koottis garagaree yeroon ilaalu namni tokko akka na waliin jiruun arge. Namni sunis eenyu akka ture battaluma sanattan eenyummaa isaa bare. Dhugaadhaa nama kana baruun narra hin turre. Sababni isaas maatii hin amaninii fi maatii Waaqayyoon hin beekin akkasumas jireenyi afuuraa mana keessatti hin mul'anne keessatti waanan guddadheef. Garuu immoo karaa mirga kootiin kan dhaabatee ture sun Iyyasuus akka ta'e nan hubadhe. Akkuman argeenis gammachuudhaa fi kolfaan sin beekaan jedheen. Inni imala koo isa jalqabaa ture. Ammas taanaan wanti na ajaa'ibu maqaa Iyyasuus jedhu kana gadi fageenyaan osoon hin beekin. Garuu immoo yeroo na bukkee dhaabatutti battaluma sanatti eenyummaa isaa baruun koo baay'ee na ajaa'iba. Kuni akka namummaatti waan danda'amu miti. Garuu immoo Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'amu. Tarii ammaa kanan isinitti hime keessaa Iyyasuus dhaabbannaa akkamii qaba jettanii beekuudhaafis si'ooftaniirtu ta'uu danda'a. Iyyasuus Kiristoos dhaabbannaa dhiira fakkaatu yoo qabaateyyuu gammachuunii fi nagaan fuula isaa keessaa ba'ummoo laphee namaa guuta. Fuula isaa duraa naanna'uu fi wanta biraa arguus raawwadhee hin barbaaduun ture. Iji isaa jaalala lallaba. Walumaa galatti fuulli Iyyasuus Kiristoos gammachuu, nagaa fi jaalala kan affeerudha. Namni kamiyyuu isa ilaalaa ture naanna'ee immoo wanta biraa ilaaluu hin danda'u. Yeroo laallamus dargaggoo jalqaba waggaa 30 keessa jiru fakkaata. Kan uffatee jirus qamisii adii baay'ee bareedu ture. Harkii fi miilli isaa garuu hin mul'atu kan baay'ee miidhagan turan.
Wanti isaa hundumtuu in calaqqisaa ture. Raawwadhees argama isaatirraa fagaachuu hin barbaanne. Bara baraan isa waliin jiraachuun nama hawwisiisa. Fuula koo durattis kanan ilaalaa ture Waaqni foon uffatee ture. Garuu immoo kanan ani eegee olitti kan inni ta'e. Wanti nama ajaa'ibu immoo namoonni baay'een akka yaadan Iyyesuus Kiristoos kan hin kolfinee fi kan nyaara guuru miti. Garuu immoo kan baay'ee kolfuu fi taphas kan beeku ture. Iyyesuus waliin taphachaa kolfaas ture. Iyyesuus Kiristoos akkuma obboleessa hangafaa ture. Iyyesuus yeroo lafarra tureyyuu miira garaagaraa qaba ture. In boo'aa, in gaddaa, akkuma kanuma immoo Iyyesuus Kiristoos yeroo na waliin turetti kolfaa fi taphachaa ture. Akkam yeroo baay'ee gammachiisaadha. Wanta nama ajaa'ibu tokko gara duubaatti deebi'een arge. Kunis immoo yeroon daa'ima turetti dhaladhee torbeewwan murtaa'oodhaan duratti. Yeroon daa'ima ta'ee siree koorra ciisee jiruu fi harka kootinis waanan ittiin taphadhu qabadhee yeroon lubbuuyyuu adda baafadhee hin beekinitti Iyyesuus Kiristoos na bukkee taa'ee nan arge. Na bukkees taa'ee na taphachiisaa ture. Sana booddees hiriyaan haadha kootii tokko dhuftee daa'ima ishii qabattee fiddee ana bukkee ciibsite. Funyaan kootis wantan ittiin taphadhee jiru sanaan tuqaa na taphachiisaa ture. Iyyesuus yeroo na waliin ture sanatti in kolfa ture. Iyyesuus Kiristoos wanti xiqqoon isa gammachiisaa, wanti xiqqoo ta'es isa kofalchiisa. Akka namootaa miti. Tarii maatiiwwan warri guddistoonni kana dhageessanoo jiraattan ijoolleen keessan yeroo daa'ummaa isaaniitti, yeroo lubbuu adda baasanii hin beeknetti, yeroo isaan taphatanii fi yeroo isaan kolfan yoo argitan waan tokko hubadhaa. Sababa malee miti kan isaan kolfan, kan taphatanis. Kun hagam waan nama gammachiisuudha. Karaa biraatiinis yoon ilaalu yeroo daa'ummaa kootitti sababa tokkoon yeroon ani boo'utti Iyyesuus Kiristoos iddoo sanarratti argamee yoo inni na sossobu nan arge. Iyyesuus daa'immaniif iyyuu hin dhimmama. Iyyesuus caalchisee daa'imman jaalata. Egaa kanaafi macaafa keenya irratti macaafa Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Ergasii akka inni harka isaanii irra kaa'ee isaaniif kadhatuuf ijoollee xixinnoon Iyyesuusitti fidan. Bartoonni garuu isaan ifatan. Iyyesuus ijoollee xixinnoon gara koo haa dhufaniitii hin dhoowwinaa. Mootummaan samii kan akka warra akkanaatii jedhe. Iyyesuus Waaqa jaalalaan guutameedha. Yeroo daa'imummaa kootti qofa osoo hin taane guddadheeyyuu narraa adda bahee hin beeku. Iyyesuus Kiristoos imala jireenya keenyaa hunduma keessattiyyuu nu waliin jira. Gadda keenya keessatti, dhiphina keenya keessatti, yeroo kobummaa keenya keessattis nu waliin qooddata. Dhugaadha jireenya hafuuraa kan hin qabnee fi maatii gooftaatti namanni gidduutti yoon guddadheeyyuu galgala yeroo hundumaa Waaqayyo waliin nan haasa'aa ture. Haana dhagahuu fi haana dhagahuu baatuu wanti hin beeku hin jiru ture. Garuu immoo ammarra taa'ee yeroon yaadu yeroo sanatti Iyyesuus Kiristoos iddoo sanarratti argamuudhaan na sossobaa ture. Wanta tokko akka isin hubattanan barbaada. Hanga ammaatitti jireenyan ani keessa darbee dhufe Iyyesuus Kiristoos natti agarsiisaa ture. Qophaa kootti na gatee hin beeku. Duubatti na deebisuudhaanis yeroo tokko na daawwachiise. Gara yeroon waggaa 10 keessa turettis duubatti nan deebi'e. Yeroo sanatti daa'ima waggaa 10 garuu immoo dhaabbanni koo dheeraa ture. Maarree mana barnootaa koo keessatti mucaan waggaa 13 tokko jira ture. Garuu immoo dhaabbannaansaa narra gabaabaa ture. Anis kana ilaaluudhaan isa umriidhaan na caalu kanaan maaliif gabaabbatteen jedheen. Yeroo sanatti wanta qoosaarra darbe hin qabu jedheen ture. Garuu immoo laphee nama kanaa akkan ilaalu Yesuus na taasise. Lapheen mucaa waggaa 13 kanaas gurraacha'aa yeroo adeemuun arge. Keessi isaas dhibee yoo keessummeessuun arge. Wanti kun kan mul'atu garuu keessa isaatti malee ala isaatti waa tokkoyyuu waan ta'e hin fakkaatu. Battaluma sanatti dhibeen mucaa sanaa keessa kootti dhagahame. Kana booddee wanti gochaa ture guutummaan isaa natti dhagahamuu jalqabe. Isa tokko gammachiisee fi galateeffadhee yoon xumure
Battaluma sanatti immoo gammachuun namoota sana keessatti dhagahamu natti sin dhagahama. Warri kun immoo otoo hin beekin kanan isaan gaddisiisee fi kanan isaan arrabse yoo jiraate battaluma sanatti wanti keessa isaaniitti dhagahamu natti sin dhagahama. Waan tokkos nan hubadhe. Wanti nuti hojjennu hundumtuu deebi'anii waan nurratti calaqqisuuf humna qabu. Dhaggeeffattoota koo adaraa keessan waan hojjettaniifis ta'ee wanta dubbattaniif hunduma isaatiifuu dursaatii of eeggadhaa. Wanta laphee nama biraa keessanitti uumtan hin beektaniitii adaraa keessan waan dubbattaniifis ta'ee wanta gootaniif of eeggadhaa. Dhugaadha akkuman kitaaba koo irratti barreesseen ani daa'ummaa kootii kaasee dhiibbaan garaagaraa fi miidhaanis narra ga'ee beeka. Yeroo sanatti daa'ima waggaa 16 yoon ta'e iyyuu dhiibbaan garaagaraa namoota garaagaraatirraa narra gahee beeka. Namoonni baay'een otoo Yesuus Kiristoos hin beekanii wanti kun maaliif narratti raawwate yookaan maaliif narratti ta'e kan jedhu gaaffii akkasii kaasuu danda'u. Anis waan kana otoo hin baraniin dura jechoota koo kanarraa of nan eega jedhee yaadeen beeku ture. Garuu immoo yeroon Yesuus Kiristoos fuuldura dhaabadhetti miidhamnii fi dhibeen isa duraa sun raawwatee hin jiru ture. Godaannisni jireenya koo irra jiran hundumtuu foolii bishaanii ta'anii hafan. Gaaffiiwwan rakkina kootii hundumtuu badanii turan. Yesuus Kiristoos fuuldura godaannisnii fi rakkinni hin dhaabatu. Rakkinnii fi dhiibbaan gateettii daa'ummaa kootiin baachaa ture sun battala sanatti eessa akka isaan galan nan dhabe. Yeroo sanatti wantin ani yaaduu danda'u Yesuus Kiristoos qofa ture. Waa'ee gammachuu Yesuus Kiristoos, jaalala isaatii fi nama simachuu isaa akkasumas araara isaa kana qofa kanan yaaduu danda'u. Waan tokkos nan hubadhe. Yeroo gadda kootti, yeroo dhiphina kootti, yeroo madaa'uu koottis Waaqayyo ana waliin ture. Dhibee fi madaan tokkoon isaa sababa qaba ture. Dhibeewwan koo hundumarraas baradheera. Caalchisanis gara Waaqayyootti na dhiyeessuu turan. Yeroo sanatti Yesuus Kiristoos waliin ta'uun koo qoftiyyuu deebinaaf ta'ee ture. Yeroo kanatti yeroo Yesuus Kiristoosin adeemaa turre kanatti karaa nuti irra deemaa turre ifaan kan guutamee fi iddoon dhaabannaa miila keenyaas kan baay'ee mijatuu fi kan baay'ee bareedu miilawwan koo keessa darbanii seenuu kan danda'anii fi guutummaa qaama kootii tuquu kan danda'anii akka waan bifa bishaanii kan qabaniidhaas. Kan irra dhaabannee jiru kan isaanii fakkaatu kunis gara olii nu fudhachaa ture. Yeroo deemaa turre kanatti garuu waan baay'ee argaan turre. Sababni isaatis immoo ija koo Yesuus Kiristoos irraa buqqifachuu hin dandeenye. Garuu immoo dudduuba Yesuus Kiristoos irra wanta darban nan ilaalaa ture. Deemaas otoo jirru gara iddoo yaannuu sanaa nan ga'e. Balbaloota gurguddoo biras dabarree ol seene. Yeroo darbinu kanas ifaa yookaan immoo ibsaa lubbuu qabu biradha kan dabarree dhufne. Guutumaa guututti wantoonni ani argaa ture ibsuun baay'ee ulfaataadha. Ibsaan suni jaalala ture. Waaqayyos jaalalaan nu guute. Yeroon Waaqayyo waliin tures akkuma daa'imaan ta'e. Akkuma daa'ima xiqqoo abbaa ishee yaaddee argiteen ta'e. Kana booddees gara laphee isaatti of naqabe. Anis immoo raawwadhee bahuu hin barbaanne. Tarii iddoo kanarra bara baraaniyyuu osoon turee hin gaabbu. Anis ol jedhee bifa isaa ilaaluudhaaf barbaadeen ture. Garuu immoo baay'ina ulfina isaatirraa kan ka'e arguu hin dandeenye. Laphee Yesuus Kiristoos irraas ol jedhee wantoota naannoo koo jiran laaluudhaaf nan yaale. Iddoon kunis iddoo nuti yaannuudha. Mootummaa Waaqayyoo. Iddoo kanas haala nama ajaa'ibuun dhuma isaa argee xumuruu hin dandeenye. Iddoo baay'ee bal'aadha. Akkuma samii ilaalanii xumuruu natti ta'e. Anis jalqaba kanan arge marga magariisa baay'ee bareedaniidha. Wanti nama ajaa'ibu yeroon lafarra turetti fageenya arguu hin danda'u ture. Fageenya murtaa'aa booddee yoon ilaale ijji koo gaheen yookaan dandeettiin arguu isaa gadi bu'aa deema. Yeroo sanatti kanan argaa ture marga baay'ee magariisaa fi kan laliseedha. Marga kana laaluu kootirras darbee tokkoon fiixee marga kanaa
qulqulleessee fi adda baasee arguu danda'eera. Wanti kun nama lafarra jiruuf ija fayyaa qabeessa nama qabuuf iyyuu akka kanatti qulqulleessee ilaaluu raawwatee hin danda'u. Garuu immoo mootummaa Waaqayyoo keessatti wanti hundumtuu qulqullaa'ee adda ta'ee nuuf kennama. Arguu danda'uun koo garuu akka isin hin ajaa'ibsiise. Sababni isaas margoonni kun iyyuu faarfachaa fi galateeffachaa turan. Baay'ee nama ajaa'iba. Faarfannaan marga kanaatii fi weedduuwwan isaanii akkam nama hawwata. Uumamni tokkoon tokkoon isaa Waaqayyoon hin galateeffata. Kana booddees ce'een gara gamaatti ilaale. Abaaboowwan halluu fi bifa garaagaraa kan baatanidha. Iddoo kanarratti tokkoon tokkoonsaa lubbuu qaba. Abaaboowwanii fi margoonni bifaa fi halluu garaagaraa qaban kun Waaqayyoodhaaf aarsaa galataa dhiyeessu. Baargamoowwan iddoo isaanirra turan. Baalonni isaanirra turan tokkoon tokkoon isaanii socho'aa Waaqayyoodhaafis weedduu dhiyeessaa turan. Baargamoowwan kana wanti adda isaan taasisu hundee isaanii arguu danda'uu kooti. Margii fi baalli iddoo kanarratti fedha isaaniitiin yeroo isaan socho'an nan arge. Wanti kunis ijaaf kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee nama hawwatudha. Kana booddees fuuldura kootti karaan baay'ee dheeraa fi kan bareedu hin baname. Karaa baname kana keessattis namoonni baay'een Waaqayyoof yoo faarfatanii fi maqaa Waaqayyoo yoo ol qaban nan dhagahe. Faarfannaan isaanii kunis faarfannaa marga biraa dhagahe san waliin weedduu fi weedaloo wal fakkaatu qaba ture. Qulqulloota kanas sagalee isaanii qofatu natti dhagahama malee bifa isaanii arguu hin dandeenye ture. Anis faaruu baay'ee bareedaa ta'e kanaan lubbuun koo hin gammadde. Faaruun kunillee lubbuu kan qabu ture. Yeroon kanaan booji'amaa fi dhaggeeffachaa ture kanattis Iyyesuus dhufee gaheera. Imalli kee asirratti raawwata. Deebi'uu qabda jedhee natti hime. Kana booddees ani ija jabinaan Iyyesuus waliin mormuun jalqabe. Sababni isaatis iddoo kanarraa fagaachuus ta'ee deemuu hin barbaaduun ture. Maatiiwwan yeroo lafarra ture qabu haadha koo, abbaa koo fi obboleewwan koo raawwadhee uumamuu isaanii waliinuu isaan dagadheera. Sababni isaatis jaalalli guddaa kun baay'ee keessa kootti caalee ture. Tarii osoo bakka koo buutanii too laaltanii isinis wanta anarraa adda ta'e hin gootan. Kana booddees ergan deebi'ee booda obboleettiiwwan kootiif wanta ture hundumaa ittan hime. Garuu maatiiwwan koo kaaniif ittiin hin himneen ture. Dhugaadha Iyyesuus Kiristoos waliin sakandiin tokkoyyuu gatii qabdi. Wanta kam caalayyuus kan yaaddamuudha. Iyyesuus waliin jiraachuun hagam carroomuudha. Dhugaadha kiristaanonnis kana abdachuudhaan du'a kan isaan hin sodaanneef. Tarii yeroo kanatti kan baay'ee gadditan, kan miidhamtan, keessa keessanittis miidhamaa fi madaa baay'ee kan qabatanii jirtan. Dhaggeeffattoonni kana dhagahaa jirtan hundumtuu ergaa tokko isiniif dabarsuun barbaada. Waaqayyo dhuguma teessoo isaatirra jira. Guutummaa guututti abdii keessan Waaqayyo irra kaa'aa. Dhugaadha wanti kun uumamuu isaatiin dura abdii akkamiitiyyuu hin qabuun ture. Wanta kamirrattiyyuu nama abdii hin qabneen ture. Garuu immoo abdii dhabuun keenya waan baay'eerraa nu hir'isuu danda'a. Keessattuu immoo abdii Waaqayyoo irratti qabnuu fi kam caalayyuu immoo jireenya du'a booddee jiruuf isaan lamarraa raawwannee hirrachuu hin qabnu. Waan kanas ergan baree booddee jireenya kootirratti waa tokko raawwachuudhaaf nan murteesse. Innis Iyyesuus Kiristoos duukaa bu'u. Yoo Iyyesuus Kiristoos duukaa buunuu fi akka inni nu ajajettis yoo jiraachuu eegallu fedha isaa jalas jiraachuu yoo dandeenyu yeroo sanatti wanti hundumtuu toora qabachuu danda'u. Ogummaa fi hojiin lafarratti qabuun narsiidha. Akka ogummaa koo narsiitiin lafa irratti wanta baay'ee gaddisiisaa argee beeka. Tarii namoonni kana dhagahaa jirtanis imala jireenyaa keessatti waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama miidhu keessa darbaa jirtu ta'uu danda'a. Wanta tokko garuu cimsitanii akka beektan nan barbaada.
Iyyasuus Kiristoos isin haala akkamii keessa osoo taatan iyyuu, daandii jireenya gaddisiisaa akkamii keessa yoo jiraattan iyyuu, isin hin dhiisuu, isin hin gatus. Yeroo hundumaa isin waliin jira. Waaqayyo abbaan keenya abboommii gurguddoo lamaan nu abboome keessaa akka hin hir'anne, Waaqayyo abbaa kee jaalladhu, akkasumas immoo nama biraas akka ofii keetitti jaalladhu. Wanta kana Waaqayyo nurraatii hin eega. Seenaa jireenya kootirraa baay'ee akka barattan nan abdadha. Iyyasuus Kiristoos inni nuti eegnu sun deebi'ee hin dhufa. Amma sanattis amantii keenyaan cimnee haa jiraannu. Iyyasuus Kiristoos deebi'ee yoo dhufe yeroo sana iddoo miidhagaa sanarratti wal argina. Yeroo gaarii, eebbifamaa.